dhiira ajaa'ibaa nama umrii isaaf kennamte qixa seeraatiin itti fayyadamee addunyaa gubbaa deeme. Namni kun Sheekh Abdurrahmaan Summeexii jedhama. Namni kun lammiin isaa lammii Kuwait waggaa tahuu da'waadhaaf amantii Islaamaa babal'isuudhaaf jedhee Afrikaa keessa waggaa 29 ol jiraate. Seenaan nama kanaa tana fakkaatti. Mee wajjin haa ilaallu. Assalaamu alaykum. Walitti deebinee jira. Namni kun maqaan isaa Sheekh Abdurrahmaan Summeexii jedhama. Waggaa 29 Afrikaa keessa da'waa facaasuudhaaf jiraate. Namni kun waggoota 29 kana keessa harka isaa irratti namoonni shahadaa qabatan bichaan namoota miliyoona 10 akka tuqaalamaatu harka isaa irratti shahadaa qabatu. Allahu akbar. Masjiida 5,700 Islaamaaf ijaare. Akkasuma daa'ima haadha abbaa hin qabne yookiin yataamaa 15,000 ol guddise. Akkasuma namoota bishaan dhugan dhabaniif namoota eela dhabaniif eela 9,500 baase. Wanni inni dalagee as qofatti hin dhaabbanne. Akkasuma madrasaa 860 ijaare. Dubbiin nama kanaa dubbii ajaa'ibaati. Yuunivarsiitii Islaamaa gurguddoo 4 ijaare. Akkasuma markaza tahfiiza Qur'aanaa kan Qur'aanni Rabbii itti haffazamu ammoo markaza 204 ijaare. Allahu akbar. Walumaa galatti caalimni kun nama qalama warqiitiin taariikha Islaamaa keessatti barreeffamee dabreedha. Jiraatanis akkana. Addunyaan naafi ati keessa jirrus gabaabduu. Addunyummaan mataan isiitu jireenyi isii gabaabaadha. Keessaafuu umriin nama zabanul aakhir akkaan gabaabduu. Kanaaf naafisiis hamma jiru waan jiraannuuf beeknee waan jiraannuuf sanii hojjetee nama addunyaarraa deemu Rabbiin haa godhu. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota iddoo seenaan addaa akkasuma odeeffannoon haarii ni jiru baga nagaan dhuftan. Kanaaf warri chaayinaala kanaaf haarii taatan maatii chaayinaala kanaa tahaa sagantaa akkanaatiin hamma walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.